Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Hirmaattonni yaa'ii amantaalee idil addunyaa Finfinnee dhufan piroojeektoonni misoomaa garagaraa Itoophiyaatti hojjetaman fakkeenyummaa guddaa qabu jedhame. Keessummoonni kunneen hojiilee misoomaa kooridarii iddoowwan hawwata tuurizimii magaalaa Finfinnee ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hojjetaman daawwatanii jiru. Badhaasa Waayilee bal'ina isaa qopheesseera. Keessummoonni yaa'ii amantaalee idil addunyaa Finfinneetti geggeeffamaa jiru hirmaachaa jiran hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Keessummoonni kunneen hojiileen misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiran kan biyyoota ardichaa hedduuf fakkeenya ta'an akka ta'es himaniiru. So I find I was wondering, Addis Ababa is so beautiful. Wanti ani Finfinnee keessatti arge waan ajaa'ibaati. Finfinneen baay'ee bareeddi. Hojiileen misoomaa hedduun bal'inaan hojjetamaa jiru. Ani yeroo lammaffaa Finfinnee dhufe garaagarummaa guddaan arge. Finfinneen daandii milkaa'inaa irra jirti. We arrived in Addis yesterday and from the moment we've arrived. Ani kaleessan Finfinnee dhufe. Ergan dhufe kaasee magaalicha daawwachaa jira. Ijaarsaalee hedduus daawwadheera. Wanti magaalicha keessatti hojjetamaa jirus hedduu na gammachiiseera. Addis Ababa we see a lot. And we learn a lot. Misoomni magaalaa Finfinnee saffisaan hojjetamaa jiraachuu daawwadheera. Kun kan ta'eef mootummaa jabaa waan jiruuf jedhee namana. Misooma koriidarii kana baay'ee daawwannee too jirra, laallee jirra. Paarkii tokkummaa keessa wanni hubadhe misoomni kun kan akkanatti deemaa jiru akka waan biyya biraa jirru. Biqiltuu gammoojjitti, biqiltuu baddaatti, biqiltuu badda dareetti, biqiltuu adda addaatti bakkee tokkotti jira. Haga muka libaana taatiin bahutti. Kuni bakkee tokkotti argamuun kan kana caalus kan daawwanne baay'eetu jira garuu irruma xiqqoma tana siitu qaydee tanani. Iddoowwan hawwata turizimiidha. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin Finfinnee keessatti hojjetaman sirriitti kan isaanitti tole ta'us keessummoonni kunneen dubbataniiru. It's fantastic actually. Even if I say many words I cannot express my feelings. Waan Itoophiyaa keessatti arge dubbachuuf jechatu natti xiqqaata. Waan namatti tolu hedduun arge. Yeroo ammaa masaraa biyyaalessaa daawwachaan jira. Akkaataan ittiin hojjetame adda. We visited the Unity Park. It's incredible to see how Ethiopia is. Paarkii tokkummaa daawwadheera. Wanti ani arge Itoophiyaan jabaachaa jiraachuudha. Kanaan cinaatti immoo Itoophiyaan biyya seenaa guddaa qabduudha. Seenaa dhaloota dhaalchisuudhaaf wanti ani masaraa kana keessatti ilaale bareedaadha. Miilaanuu bakki hundi narra deemi namaan jaa jechuun. Saniifuu akkuma walii galaattuu yoo laallee jijjiirama guddootu jira. Muummichi ministeeraa kan jaalan kan dhugaadhaan jaalan garaadhaan jaalannu Dr. Abiy Ahmed rabbi umrii isaa haa dheeressu jenna. Waaqas ni kadhannaa fi lafaatiin xaaraa jiru akka addunyaatittu hardharra dhaabatee waggaa 200 kan laalaa jiru dhala dhufu kan laalaa jiru argaa jirra. Aadaan nyaataa fi dhugaatii Itoophiyaa akkasumas simannaan keessummaa Itoophiyaanotaas kan hedduu isaan gammachiise ta'uu keessummoonni kunneen himaniiru. Yeroo gara biyyarraa dhufanitti deebi'anis Itoophiyaan biyya argama dhala namaa ta'uu qofa osoo hin taane biyya hojiilee misoomaatiin addunyaaf fakkeenya taatu akka taate beeksisuudhaaf qophaa'oo ta'us dubbataniiru. Barnoota gadaa fi safuu barachuun seenaa beekuudhaaf nu gargaareera jedhan barattoonni mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Waayyuu Dambalii fi sadarkaa lammaffaa Utawaayyuu. Barattoonni kunneen hanqina kitaaba barnoota gadaa fi safuu furamuu fi akka qabus gaafatanii jiranii. Abdurrazzaq Mahammad. Maatii kennaa fi hawaasa irraa seenaa sirna gadaa dhagaa guddachuu dhabuu kennan gadaa duudhaa fi safuu irratti beekumsa gadi fagoo argachuu dhabuun gadaa gannee jedhan barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Baatuu Waayyuu Dambalee fi Utawaayyuu. Kanaan dura wantoonni an beeku hin jiru garuu haga mana barnootaa seenetti hubadheera. Isa keessa amma garuu haga mana barnootaa dhufnetti waa'ee gadaa kana haga barannetti sirna baallii baranneera fakkeenya. Gadaan
yeroo baay'ee sirbarratti sirbama malee akkanatti maatirraan dhageen. Waa'ee raabaafa waa'ee doorii faan barsiisa. Duraani waa'ee gadaa beektaa? Waa'ee gadaa qeetti moo hangumas dhufee beekan gamana barumsaa dhufeen booda. Barnoota safuu barachuu kiyyaan gammachuu qaba. Barnoonni gadaa fi safuu sirna barnootaa keessatti hammatamee carraa barachuu argachuu kennan seenaa badee faana akka dhoofnuuf nu gargaareeraa jedhan. Barnoonni gadaa fi safuu sirna barnootaa kutaa 9ffaa hanga 12ffaa keessatti osoo hammatameen yaada barattoota kanneeniiti. Hin baranne 9 hanga 12tti waa'ee sirna gadaa hin baranneen. Hundinuu barachuu qaba silaas waa'ee sirna gadaa kana. Kutaa 7 8 akkasi baranne. 9 olu. 9 ittiin baranne. Kutaa meeqa? Kutaa 7 fi 8tti sanii olitti hin baranne. Silaa sirni aadaa Oromoo kun dhalootatti darbuu waan qabuuf yeroo hundumaa barsiisuu qaba jedhee yaada. Hanqinni kitaabaa barnoota gadaa fi safuu fagoo akka hin tarkaanfanne miila nu sakaalee furmaata barbaadaa jedhan. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.